Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kun qophii falannaati. Qophiin falannaa torbanitti yeroo mara sa'aatii kanarra kan isin bira ga'udha. Qophiin falannaa kan inni irratti xiyyeeffatu fayyaa hawaasaa irratti xiyyeeffata. Egaa qophii keenya falannaa har'aatiin immoo jechuudha godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Tullu Bolloo hospitaala waliigalaa Tullu Bolloo deemuudhaan kenniinsa tajaajila hospitaala kanaa maal fakkaata kan jedhu gallee kan isin daawwachiisnu ta'a. Hospitaalli waliigalaa Tullu Bolloo bara 2002 hospitaala sadarkaa jalqabaa jedhuun hundeeffame bara 2009 as garuu hospitaala waliigalaatti ol guddachuun jechuudha hawaasa naannichaa tajaajiluu irratti argama jechuudha. Namoota miliyoona 1.2 ol ta'aniif tajaajila yaala fayyaa kenna. Oromiyaa fi naannoo biraarraa illee dhufanii kan itti yaalaman akka jiru ragaa nuti hospitaalicharraa arganne ni kaasa jechuudha. Maarreegaa qophii falannaa keenya har'aatiin jechuudha hanqinootaa fi ciminootaa akkuma kana immoo kenniinsa tajaajilaa hospitaala kana keessatti jiran maal fakkaatu sadarkaa maalirras jiru maaltu jijjiirama barbaada maaltu immoo akka kanatti itti fufee fakkeenyummaa irraa fudhatamuu qaba kan jedhu kan isin daawwachiisnu ta'a. Qopheessaan qophichaa anis Qeerar Ga'uuti. Galaanaa Kabbadee immoo gama ogummaa kaameraatiin nu wajjin hin jira. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa nafeerraa keenya galatoomaa amma walgallee hospitaala kana keessa wantoota jiran kan isin daawwachiisu ta'a nu faana bu'a. Dhaabbileen fayyaa bakka hawaasni jiru jiraachuun dirqama. Hawaasni tokko jireenya lafarratti taasisu mo'achuuf dursa fayyaan bu'uura waan ta'eef. Hospitaalli Tullu Bolloo hospitaalota naannoo Oromiyaa keessatti argamuun hawaasa keenya rakkoo fayyaaf saaxilamaniif tajaajila kennu keessaa isa tokkodha. Akka biyya keenyaatti rakkoon hamaanii fi yaaddessaan hawaasa keenya mudachaa jiru irra caalaan dhaabbileen fayyaa jiraachuu dhabuu qofa osoo hin taane meeshaaleen yaala kanaaf oolan hanqachuu qorichoonni haga barbaadamu dhabamuu fi baay'inni tajaajilamaa fi ogeessota goomanii wal madaaluu dhabuun rakkoo hamaadha. Abdii Waaqa das jedhama. Kan inni hojjedhu as kutaa daa'imman kichuuti. Kutaa daa'imman kichuu kanatti immoo qindeessaa kutaa kanaati jechuudha. Daa'imman kichuutiif wanti baay'een barbaachisuu danda'a. Yaala isaaniitiif wanti baay'een barbaachisa. Normaalii maatiin illee barbaachisa. Ogeessi fayyaa barbaachisa. Meeshaaleen ittiin yaalan nu barbaachisa. Qorichoonni nu barbaachisu. Wantoonni kun nu barbaachisu jechuudha. Akkasumas immoo koomitimentiin hojjetaa yookiin immoo yaadni hojjetaallee ni barbaadama jechuudha iddoo kanatti. Gama meeshaaleetiin wal qabatee deeggarsi ijoollota kanaaf godhamuu qabu keessatti wanti gaariin jira jedhamee jira. Akka hospitaala keenyaatti amma ta'e fooyyeedha jedhee yaada. Meeshaaleen nu barbaachisan hin jiru. Kan immoo hanqinallee qabaatan hin jiraatu. Maatiin daa'immanii nu bira jiran amma danda'ama ta'e kunuunsa argatu jennee yaadna. Kunuunsa normaalii hin argatu. Kunuunsa ga'aa argatu. Yoon kana jedhu iddoo ciisichaa uffannaa wantoota akkasii kanaatiin akkasumas immoo rakkoo jiru irratti illee dhukkuba daa'immaniitti illee akka isaan teenshiiniidhaan hin qabamne akka isaan yaadni isaanii baay'ee hin dhiphanneef tajaajilli saayikooloojii isaanii illee sirreessaa itti deemnu hin jiraata jechuudha. Daa'imti laafna ambulaansii achi barreessanii na ergan achi barreessanii na ergan daa'imti laafna. Daa'imti na nyaata hosayyii ni jedhan kana na dandeesse amma immoo waan irratti rakkoon jiraadha. Onnee irratti rakkoon jiraadha. Onnee san immoo Addis Ababaa geessitoo laalchisii as deebisii naan jedhan. Kanatti kaa'amma immoo nan deemee too laalchisee dheetan. Hanqinni hin jiru amma ta'e nu fe'umsiisu kan waaqni jedhe malee namni jedhe hin ta'u kaa. Isaan numa wajjin xaaru amma ta'a. Numa wajjin xaaranii nu furuun kana isaan mati itti deebise kaa.
Hospitaalli Tulluu Boolloo kun hawaasa guddaa ta'e tajaajila. Garuu baajatnii fi humni isaa murtaa'aadha. Hojjettoonni hojjetanis baay'ina guyyaatti ogeessi tokko hojjetuun ol tajaajilu. Dr. Tasfaa Ilmaan jedhama. Reediyooloojistiidha. Akkuma waliigalatti bara hanqinni hakimaatu hin jira. Ispeeshaalistoota irratti immoo yoo dhufne baay'ee hanqinni jira. Gara raadiyooloojii kanatti immoo yoo dhufte dipaartimantii isaatis dhiyoo kana baay'ee sarvisaa seentiraalii kan ta'aa jiru. Duratti nagafattee yoo turte ndawon peeshantii baay'ee gaheen keessan maalii kan jedhu seentiraal roolno. Iddoo kana waan jiru sana yeroo dhufu dhukkubsataa fi hakima gidduu yeroo wanti sun dhibee sana adda baasuun rakkisu gara keenyallee dhufa. Na almost amma imeejiin ala wantoota kanaan ala hospitaalli tokko ni socho'a jedhamee yaadamuun xinnoo rakkisaadha. Baay'ee barbaachisa. Kanaaf ogeessonni kun baay'ee hanqinni hin jira. Akkuma biyyaatti akkuma isin jedhee hakimni waliigalatti hanqinni hin jira. Ispeeshaalistoota irratti dhufne immoo akkasuma gadi bu'aa deema. Gara ogummaa gara keenyaa kanatti immoo dhufne baay'inaan hanqinni hin jira. Humna namaatiin wal qabatee baay'inaan yeroo tokko tokko yeroo gaabbiin itti uumamu hin jiraata. Haa ta'u malee garuu qaamni as jiru komitimentiidha. Hojiidhaaf warra baay'ee murteeffatanidha, warra hojjetanidha, cimina qabu. Asumaan cimina isaanii kanallee akka qindeessaa kutaa kanaatti galateeffachuu nan barbaada. Inni biraan humna namaati. Humni namaa jechuun kan inni ittiin dogoggora uumamu kan jedhamee yaadamu yeroo baay'ee hojii humnaa ol hojjechuun ni jira. Jechuun namni biizii ta'e yeroo itti hojjetu jira. Nuffuunis hin jira, ariitiidhaanis yeroo hojjetamu jechuudha. Dogoggorri uumamuu danda'a jechuudha. Namni tokko hamma hojjechuu qabuun ol gaafa hojjetu haala sanaatiin dogoggorri uumamuu ni danda'ama. Gaala Margaan jedhama. Ogeessa laaboraatoorii hospitaala Tulluu Boollootidha. Amma iddoo kutaalee laaboraatoorii keessatti iddoolee hojiin keenyatti hojjetaman isinitti agarsiisaa jechuudha. Kutaan kun iddoo saamuda itti fuudhanidha. Saamudoonni adda addaa asitti fuudhamu. Kanneen inni kun saamuda keemistirii waan jedhamuu fi seeroolojii wanta jedhamu itti fuudhama. Inni kun immoo heemaatoolojii fi kanneen biroo kanneen akka hemogloobiinii kanneen asirraa hojjetamu. Isaan kun immoo ishiin kun immoo heemaatooloojii ta'eet piriidaalushinii wanta jedhamutu daa'imman xixiqqoo dhiigni isaanii veenii isaanii argamuu hin dandeenyerraa ishii kanaan fuuneet CBC'n hojjetamaaf jechuudha heemaatooloojii keessatti. Kanaadha saamudoonni kun gosuma dhiigaatii kun kan maqaa dhaartan kun gosuma dhiigaatii fuudhama. Kutaan kun kutaa CBC jedhama. Kutaa CBC jedhama. CBC asitti hojjetama jechuudha. CBC maashina kanaan hojjetama. CBC jechuun maal jechuudha? CBC jechuun complete blood count kan jedhamu kan dhiigota hunda test godhee waraqata tokko irratti piriinti goonetti ilaalluudha jechuudha. Rizaaltii doktoroota dubbisa jechuudha achirraa. Kanneen dhiiga sirraa bahuuni jechuun faayidaan nuti isaa maali? Faayidaan laaboraatoorii maalidha? Faayidaan laaboraatoorii doktoroonni kaayyoo itti laaboraatoorii erganiif qabu. Dhukkuboonni adda addaa dhiiga namaa keessatti dhukkuboonni adda addaa argamuu danda'an jiru jechuudha. Isarraa doktoroonni rizaaltii san asirraa edda dubbifatanii booda dhibee san adda baafachuu danda'u jechuudha. Iddoo kanatti immoo hormooniitu hojjetama. Taayiroodii huccuba kan jedhamu maashinii kanaan hojjetama. Innis dhiigotuma amma dhufassan keessaa tokko isaatiin hojjetama jechuudha. Ishii kana keessaa kanneen akkana isa kanaanis ishii kana keessaa hojjetama jechuudha. Sirraa fuutanii qorannaa gochuu. Baay'ina irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf dhiiga baay'ee barbaanna yoo ta'e veenii kan jedhamu iddoo kanarraa fuudhama. Kanneen akka dhiiga xixiqqoon akka hoobaa fa'aa itti ilaalu malaariyaa jechuudha. Itti ilaaluudhaaf immoo busaa itti ilaaluudhaaf qubarraa fudhanna jechuudha. Kanneen irraa fudhanna. Kutaa keemistirii kan jedhamu isa kanaadha. Kuni maashinii keemistirii jedhama. Teestota adda addaati. Keemistiriin teestii baay'eetu hojjetama. Teestota sana immoo qorannoowwan garaagaraatu hojjetama. Isaan immoo maashinii kanaan hojjetama jechuudha. Kunoo qodaa isinitti yookaan wanti isinitti qorannoodhaaf itti fayyadamtan meeshaaleen addunyaa jiran kuni ana akka kootti gargar baasuun isaa ulfaataadha. Eeyyaadha gargar ba'uu hin danda'u. Namni immoo bakkeedha
dhiiga fuudhee gaafa isinitti kennamu. Tarii dhiigi kun yoo jala darbe rakkoo biraaf nama saaxilu dhiigi asirra jiru kun nama biraatiif yoo darbe dhibee biraan mul'isu. Kanaaf rakkoon akkasii akka hin uumamne of eeggannoo akkamii gootu mee akkamittiin dhimma kana of eeggannoo kana irratti hojjetu? Jalqaba saamuda kana gaafa furannu waraqaa irratti barreeffamee maqaan nama sanii nu barraa'ee dhufa. Saamuda sana iddoo furatiin booda waraqaa irraa maqaa nama sanaa iddoo asirratti galabatanna jechuudha. Maqaa nama sanii barreessina asirratti barreessina maqaa nama sanii koodii qaba. Koodiin nama saniif kenname yani kutaa kaardiitti ba'ee jiru jechuudha. Kunoo maqaatu irratti barreeffamee jira. Maqaa nama sanii asirratti barreeffama. Erga maqaa nama sanii waraqaa saarraa asirratti galabannee booda saamuda nama sanii asitti dabarsinaa jechuudha. Kanaaf wantoonni hojjetaman immoo waraqaa sanirra jiru waan ta'eef waraqaa sanirraa maashina irratti dabarsine asirratti hojjetamee wixxeettiin isaanii yookiin bu'aan qorannoo isaanii ba'aaf jechuudha. Gara ergama asirraa dhibee gara hakiima jalqabaa isaan ergeetti deebi'aa. Nama geessutu jira. Namni ramadamee as geessu jira gidduu kanarraan harkan jennuuni ishiitu fuudhee hakiima sanitti geessa jechuudha. Kuni maayikirooskooppii jedhama. Dhukkuba busaa fi kanneen dhukkuboota garaachaa parastoolojii jennu kan ittiin ilaalluudha. Dhukkuba busaa wanta akkana kanarratti erga hojjetamee booda itti ilaalladha. Kuni silaayidii jedhama. Isa kanarratti iddoo hojjetamee dhiigni hojjetamee istee waan jedhamu isteeningii sun raawwatamee erga ta'ee booda asirratti itti ilaallaa jechuudha dhukkuba busaa. Laaboraatooriin kophaatti faayidaa addaa qaba jechuu hin danda'amu. Tarii kutaa biraatti dhukkubni tokko shakkamee gara kanatti ergamuu danda'a adda baafamuudhaaf jechuudha. Kanaaf hojiin laaboraatooriis inni guddaan inni dhukkubni tokko kan shakkame sanaadha moo miti kan jedhu sana adda baasuudha kan inni gargaaru jechuudha. Meeshaan sirriidha sadarkaan isaa wal caaluu danda'a. Meeshaan nu biratti argamullee baay'een isaanii meeshaa gaariidha kan jennu. Akkuma beekamu meeshaan yaa hojjetu malee meeshaa qofa irratti miti kan hirmaa kan hundaa'u jechuudha. Namaadha kan ittiin hojjetu. Meeshaan sun seeraan hojjetamu miti kan jedhamu sana adda baafamee kaa'ame jechuudha. Meeshaan sun seeraan hin hojjetu yoo taate hin dhiifama jechuudha. Ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaafuu meeshaa gaarii kan ta'edha kan ittiin hojjennu jechuudha. Adda baafanne jechuudha. Walumaa gala dogoggoroonni kutaa laaboraatoorii keessatti uumamuu danda'an jedhee yeroo baay'ee ogeessi of eeggannoon qabatu maal fa'i dogoggora akkamiiti? Dogoggorri akkuma jalqabaatti jette kutaa kana keessatti kan hojjetamu waan baay'eedhaan hojjetama. Reejantiin hin jira, meeshaan hin jira, humni namaa hin jira. Dogoggorri kallattii kana sadaniin argamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan tokko yeroo inni bitamee dhufu jechuudha. Maal akka hojjetamu adda baafameeti kan inni beekamu. Reejantiinis bitameeti kan inni dhufu. Reejantiin bitamee dhufu suni tempireechara gara garaa keessa darba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Achitti qulqullinni reejantii sanaa adda ba'ee gaafa as ga'u dogoggora qabaachuu danda'a. Gara sanaatiin dogoggorri uumamuu danda'a. Dogoggorri akkamittiin uumama kan jedhu reejantiin tempireechara jechuun reejantoonni baay'een jechuudha. Tempireechara keessa turuu qabu. Tempireechara sana jechuun lafa dheeraadhaati kan inni dhufu gatii ta'eedhaaf jechuudha. Tempireechara adda addaa keessa darbee gaafa dhufu tempireechara hin barbaadamneen gaafa wal quunnamu reejantiin sun bu'aa hin taane argamsiisuu danda'a. Namoonni yaala argachuuf bakka kana dhufanis qorichi hakiimni keenya nuuf ajaje asii argamuu dhabuun baasii humnaan olii fi dhibee keenyaaf furmaata tattamaa dhabuuf nu saaxilee jedhu. Akkuma beekamu kutaan kun kutaa faarmaasiiti. Kutaa qorichaati. Kutaa qorichaati. Qoricha fakkeenyaaf kutaa sanii jechuun gosa lama naaf ajajan. Qorichi tokko as hin jira. Tokko immoo hin jiru. Alaan bahee bitaa jechuudha beektee sababa isaan hin beeku fixan ta'uu danda'a. Hin beeku garuu amma garaagarummaan isaati tokkoof gatiin jechuudha. Asii baay'ee gadi bu'aadha. Achi immoo dachaadhaan dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf amma qorichaan asiin birrii 50 bitu tarii achi 80 yookiin 100 ta'uu danda'a. Qaayii masqalii irraa osoo hin taane kan dhuunfaa jira kan qaayii masqalii kan asiitiin qixanatti fakkaata garuu dhuunfaarra amma asii yoo nan deeme qaayii masqalii jechuudha uumuullee danda'a. So mana qorichaa dhuunfaan nan deemu gatiinsaa oovarii ta'a jechuudha. Baasiin taaneef nama saaxila. Indaganaa yeroo kiyyallee naaqusatu osoo asii arga'ee jechuudha. Amma daa'ima akkanatti akka malee na jalaa dhukkubsataa jirtu ganaa magaala keessa
argite qoricha barbaada deema jechuudha. So garaagarummaan isaa kana እና akka koomittillee waan kaasuu barbaadu maali kastamariin qorichi kastamariin barbaadu osoo guutummaan isaatiin osoo asitti argameeti namni baasiin taaniif hin saaxilamu indagana namni osoo dhukkubsatu iyyuu magaala keessa olii gad deemaan oolu jechuudha. Garuu dhuunfaa isaaniitiin rakkoo bakka jireenyaafis saaxilamoodha. Gaatu Hirkoon jedhama. Hospitaala Tulluu Boolloo keessatti ogeessa kiliinikaal faarmaasistiiti. Qaamni mootummaa inni olii jiru hospitaala keessas haa ta'u yeroo yeroodhaan fedhii hojjetaasaa osoo hordofee patient staff satisfaction waan jedhamu kana jechuudha. Staff satisfaction kana yeroo yeroon osoo hojjetame kan biraa immoo fakkeenyaaf waajjiroonni tokko yeroo baay'ee hojjettoota isaaniitiif wantoota tokko haala mijeessu. Fakkeenyaaf hojjetaan hospitaala keessa yeroo baay'ee ofiisaatii dadhabaa oola. Qoricha qarshii takkaatii immoo deebisee maallaqa isaatiin bitata jechuudha mana mootummaa keessatti. Waajjiroonni tokko maal godhan hojjetaa isaanii bifa kireeditiinis haa ta'u yookiin immoo fakkeenyaaf amma dura inshuraansiin fayyaa hojjettoota mootummaatiif hojiirra oolanii yaadamee ture sunillee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma dadhabaa ooltaa osoo dalagaa irratti jechuudha riiskiin tokkoyyuu sirra ga'ee deebitee maallaqa keetiin wal'aanamtaa jechuudha. Mataan tokko si dhukkubee ilmoon keessa si dhukkubee deebitee maallaqa keetiin wanni jetta. Kan biraa fakkeenyaaf rakkoo mana jireenyaa wajjin wal qabatee ispeeshaalii seektarri fayyaa kun hojjettoota isaa waan bakka jiran waan beeku natti fakkaata. Maaliif seektarri biraa hojjettoota gurmeessee waan ta'e buusii waliin buusanii fakkeenyaaf seektara baankii fudhachuu dandeessa. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa hojjettoota mana san keessa jiran fudhachuu dandeessa. Hojjetaa isaanii qindeessanii buusii wayii buusanii akkaataa tarii mana jireenyaa wayii itti argachuu danda'an haala mijeessaa jiru. Seektara fayyaa keessa garuu waan akkasii kun hin jiru. Suni fakkeenyaaf hojjetaan waggaa lama waggaa tokko yoo baay'ate waggaa tokko waggaa lama hin jiraata sana booda immoo gara biraatti socho'aa jechuudha. Kanaaf waan humna keenyaa gochaa jirras jedhu hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Warqineen. Ogeeyyii kanaas tursiisuu fi kallattii baay'eenis yaadne kan immoo hanqina qabnu sunuma jira. Kan yaalle keessa carraa barnootaa atleast bara kana ogeeyyii baay'eedha. Naannoo maastarii fi digirii jalqabaa ogeeyyii naannoo 12 ergineerra baruma kana keessa. Kan biraa immoo mana jireenyaa amma danda'ameet manuma qabnu san keessatti ispeeshaalistoonni dhufan yeroo baay'ee gallakkisuun isaan rakkisaa waan ta'eef amma danda'ameet keessa akka galaniif haala mijeessaa irra garuu still chaalenjiidha naannoo san maaliif ogeeyyiin olaanoon amma dabalamaa dhufu manni qabnu muraasa sun ammas rakkoo biraati. Kan biraa akka keenyatti kan irratti hin hojjenne neetoo qabannu ogeeyyiin naannoo kana yeroo dhufan mana jireenyaa argachuu qabani. Garuu qaamni immoo bulchiinsa aanas haa ta'u bulchiinsi magaalaas kan irratti nu deeggaruu qaba. Yeroo baay'ee yeroo nu deeggaran mul'atanii kan irratti baay'inaan nu deeggaruu qaba. Maaliif ogeeyyiin kun tooftaas tursiistuu keessaa tokko mana jireenyaa akka argatu ta'uu faayidaan argachuu isa kana. Kan biraa sadarkaa mootummaatis odootti yaadameen jedhu haalli kaffaltii ogeeyyii xiqqoo ishee ogeeyyii olaanoo kun rakkoodha. Amma dhuunfarratti yoo deeman dachaa 4 kaffalama. Sanii olitu kaffalama. Nu biroo dhufammoo han kaffalamu yaa han beekamu. Iskeelii mootummaatiin kaffalama. Sun immoo gaappii guddaa nurratti uumeera. Ogummaa tokko irratti baay'ee rakkoo guddaa uumeera waan ta'eef ni dhufamaa namni dafee gallakkifamee deema. Maybe akka mootummaatti dirqama barate san bahuu qabaadha han jiruuna waa dangalamu ni jira. So namni immoo achitti kaffaltii gaarii yoo argate san kaffalee bahu kaashin kaffalee bahu kana mul'achaa jira. So akka san hin taaneef hawaasa ogeessi quuqama qabee hawaasa kana tajaajilu numa jira. Baay'ee jira. Isaan akkuma jiranitti ta'anii akkasumattis waan jiruuf kan immoo wal madaalchisaa deemuun odootti yaadame sirriitti odootti yaadame han jedhudha. Nus akka hospitaalatti bulchitoota naannoo kanaa wajjin ta'anii mana jireenyaa faarratti wantoota sirreessuu qabnu irratti hojjechuu qabna. Kan biraan hojjenne ogeeyyii naannoo kana tursiisuuf kaka'umsa uruuf atleast ogeeyyii hojjetaa adda duree ta'an adda baasnee bara kana haala addaatiin jajjabeessuuf yaalleerra badhaasa muraasa wayii akka hospitaalaatti qopheessine jajjabeessuuf yaalleerra sanis itti fufaa barbaadamanitti akka gaariitti argamuu dhabuunis rakkoo biroo hospitaala kanaati. Maqaan koo Dr. Tuujjira Chaasaan jedhama. Hospitaala waliigala Tulluu Boollootti ogeessa ulfaaf gadameessaati. Kutaa kana keessatti haadholii baay'ee guyyaatti da'anii risoorsii baay'ee fayyadamna guyyaatti.
Kana keessatti risoorsii fayyadamnu kan immoo bakka buusuu baannaanii irra deddeebinee itti fayyadamuun qulqullina fayyaa keessatti kennuu isaa jira. Isa kana keessatti ammaaf akka meejar ishuu rakkoo ta'e kan nu rakkisaa jiru hin jiru. Kan kutaatti moroof ittiin hin barbaachisudha. Kan karaa humna namaatti humna namaa homaan jiru gaa qabna. Deessiftoota illee gaadhama qabna. Isaanis ISOnis qabna. Anis jira. Ammaatti kutaa humna namaa homaa rakkoo qabu natti fakkaata akka hospitaala keenya. Keessumaa tajaajila ulfaan walqabate tajaajila da'umsaa walqabate keessatti tajaajila kenniteetta kan jedhamu iyyuuti haadha tokko akkaataa aadaa isaaniitiin akkaataa safuu uummataa sana kan eegeen hin kennine taanaan tajaajila hin kennine. Tajaajila eenyis mulu hunduma isaa kennuu kan dandeessu yoo isa kana eeddeef. As keessatti namni hundumtuu walqixa jechuu hin dandeenyu kan amma danda'ametti hawaasuma kana keessaa waan baaneef gaduma fuunee akkuma aadaa isaaniitti akkuma hubannoo isaaniitti kabaja dhala namaatiif barbaachisu inuma kenninaaf. Tokko jira hundumatu namni walqixa siin jechuu hin danda'u. Isa kana immoo adeemsa keessa inni sin maraa nutis. Hojiin radioloojistii baay'eedha. Akkuma waliigalaatti imaging services kan akka ultrasoundii duuba koo kanatti argitu kameraa CT scaanii manni isaa guddatti jalqabame X-ray duratti achitti ilaalle sana kanneen birootis hin qabnu fluoroscopii wantoota akkasii sanas qaama keessoo waa qaamaan hakimoonni biraa sarjiniis haa ta'u hakimoonni dhukkuba keessoo yookaan immoo waa'ee specialistoonni birootis jiru gynecologistoonni kan isaan qaaman yookaan immoo laaboraatoorii biraatiin mul'anne qaama keessoo bifa kan gara keessa ijaan mul'anne isa kanneen maashinii kanaan fayyadamne ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan kanneen kanaan illee mul'anne gara CT scaaniitiin yookaan immoo MRIs akkuma isin jennu inni tokko kan mul'isne inni kan biraa mul'isuu danda'a waan ta'eef bifa sanaan karaa ittiin ilaallu jechuudha. Guutumaa guutuutti fakkiidha jennee wanti jechuu nama rakkisa hiikaansaa gara. Akka hospitaala kanaatti hojiileen gaggaariin hojjetaman akkuma jirutti ta'ee sababa dhiphina dareetiin haga silaa tajaajiluu qabnu tajaajilaa hin jiru jechuun ofiif qaama gufuu itti ta'e komatu warri hospitaalicha keessaa hojjetanis. Maqaan koo Dr. Ingidaa Qaabataan jedhama. Medikaal Daayirektara Hospitaala Waliigala Tulluu Booloo. Akka hospitaala keenyatti hakimoota olaanaa dabalatee tajaajila bal'aa kennaa jirra uummata bal'aatii fi akka godina keenyatti tajaajila keessatti hanqinaaleen tokko hospitaala keessa jirra. Hospitaaluma jechuun mataan isaa bakka itti hojiin raawwatamu. Hojiin raawwatame sun immoo bakka itti qindaa'u. Bakka tajaajilamaanis tajaajila kennuunis tajaajilli sunis itti kennu waan ta'eef hojii walxaxaadha. Achi keessatti komiin adda addaa ka'aa ture. Akka hospitaala keenyatti sadarkaa hospitaalli keenya waggaatti 5 asitti raawwate haala hin eeggamne olitti waan gaarii ta'uusaa hawaasa ragaa ittiin ba'a. Kana gaaf jennu immoo waan hundumaa hawaasa waan barbaachisu goone jechuu miti. Ammuma silaa gochuu qabnuu fi fooyyee keessatti wanta raawwataa jirru sadarkaa biyyaattis akkaataa itti beekamtii argannee jira. Sadarkaa naannoottis tajaajila hawaasaa kennuu keessatti akkaataan itti beekamtii argannee itti badhaafamne illee jira. Kana gaaf jennu waan hundumaa badhaafamuun hospitaala tajaajila hawaasni barbaadu hundumaa argate jechuu miti. Amma taate fooyyee wayii jirti jechuudha. Guyyaatti yoo xiqqaate nama 300 haga 400ti. Ji'atti immoo 700 haga 800ti kan tajaajila kennaa jirru jechuudha. Kana guyyaa guyyaadhaan hordofaa deemna waan ta'eef achi keessatti tajaajila bal'aa kennu keessatti hanqinaalee tokko hin jiraata. Hanqinaalee kana iddoo saditti qoonnee kan laallu tokko hanqina ogeessi uumuu ni jiraata. Isa kan furaa deemnu humna keenya jalatti kan fooyyessaa deemnudha. Inni biraa immoo siistamumta akka biyyaatti qoricha dhiyeessii qorichaa wajjin wal qabatee akka hanqinaatti ka'u jira. Amma dhaabbata qoricha nu dhiyeessu irraa parsantii 32 qofaadha kan deebisaa argannu jechuudha. Kana furuu keessatti waan baay'ee deemna garuu hanqina nuti hiikuu hin dandeenyedha. Inni biraa hanqina dareewwan akka waliigalaatti waliin kan laalaa walleessanis kan argitan hin jira. Sarviisii adda addaa kutaa tokko keessatti kennama jechuudha. Hanqina nuti furuu hin dandeenye ijaarsa wajjin wal qabatee rakkoon jiru jira, hanqinaaleen jiru jira. Kanaaf nuti adda baafannee kan ofii keenya ogeessaa fi bulchiinsa hospitaalaa wajjin hooggansa hospitaalaa wajjin kan furuu dandeenyu ni jiraata. Kan qaamni biraallee furuu ni jiraata. Kan keenya irratti xiyyeeffannee jirra hanqina ogeessi uumuu, kan siistamni biyyaa uumuu,
kan ijaarsa wajjin wal qabatee uumamu hin jira jechuudha. Kanaaf nuti immoo kan keenya keessaa fudhannee furaa deemnaa jechuudha. Maddi komii bal'aan amma bakka itti tajaajila kenninudha. Ijaarsa mana kanaa wajjin dhiphina dareewwan adda addaa wajjin wal qabatee ijaaramaa jira garuu yeroo jedhame olitti nurratti tureete jechuudha. Akka dandeenyutti deemnarraa kana qaamni dhimma ilaallatu yaa biiroo fayyaa soo ta'e qaamni kana laaluu danda'u sinas gama keessanii cimsanii kan nu kaaftan ijaarsa amma sadarkaa dhumaarra ga'e kun yeroo xumuramee tajaajila hawaasa bal'aa kana komii madda komiillee kan ta'ee jiru kana akka falanu ta'uuf qaamni dhimma ilaallatu akka ta'uudha. Nuyis komii hawaasni kaasu kamiyyuu fudhannee fooyyessuu irratti qophii ta'uu keenya ibsuun barbaada. Galatoomna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii falannaa keenya har'aatiin godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Tullu Boolloo hospitaala waliigalaa Tullu Boolloo deemuudhaan akkaataa yaala hospitaala kana keessatti kennaman isin daawwachiisaa turreera. Kenniinsa tajaajilaa hospitaala kanaa isin biraan ga'aa turreera. Dhaabbileen fayyaa jiraachuun irra jireessaaf bu'aa kan irraa argatu hawaasa naannoo sanaa. Hawaasni naannoo sanaa baasiiwwan garaagaraaf akka hin saaxilamne bakka biraa deemuudhaaf baasii baasu sana hambisuu danda'a jechuudha. Kanaaf buufanni fayyaa yookaan dhaabbileen fayyaa garaagaraa naannoo tokko keessa jiraachuun gaariidha. Dhaabbilee fayyaa naannoo keenya keessa jiran kan ammoo rakkoo isaanii bakkee teenyee qubatti qabu osoo hin taane itti siqnee hanqinootaa fi ciminoota jiran sana ammoo waliin mari'achaa gara fuulduraatti akkamittiin furmaata argatee kana caalaa si'oominaan hawaasa tajaajiluu qaba jedhanii irratti hojjechuun gahee hawaasa naannoo sanaa fi uummata naannoo sana jiraaturraa eegamuudha jechuudha. Qaama mootummaa fi kanneen biroo qofa osoo hin taane. Maarree egaa qophii keenya har'aatiin jechuudha hospitaala kana keessatti hanqinootaa fi ciminoota jiran isin biraan ga'aa turreerra kan ija kaameraa keenya har'aatiin argine. Egaa kanarraaf qopheeffanne asumaan xumurra turtanii waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Qophichi qophii falannaati. Qopheessaan qophichaanis qeel argamu Galaanaa Kabbadee immoo ogeessa kaameraati. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa galatooma.